Bakka garaagaraa teessanii sagantaa keenya hordofaa kan jirtan kabajamtoota daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu. Har'as qophii addaa tokko qabannee dhiyaanneerra. Egaa dubartoonni Oromoo kaka'umsa mataa isaaniitiin lammiiwwan keenya iddoo adda addaarraa buqqa'an keessumattuu karaa naannoo Somaaliirraa warra buqqa'anii fi daangaarraa warra buqqa'an gargaaruudhaa fi yaalii gochuutti jiru. Egaa gareen dubartootaa kuni akka idila addunyaatti qophii tokko qopheeffachuudhaa fi qophaa'aa akka jiranidha kan nutti himani. Har'a isaa wajjin turtii goona. Otoo isaan eenyu isaa warri har'a wajjin turtii goonu sana dura garuu sirba tokko sin affeerren garasitti darbina. Biyen ke bitina hunda magarsitu turute waniti facasani. Biyen ke bitina hunda magarsitu turute waniti facasani. Anani fidada dima duke debu bahu ture namni. Arrafiri mukati fi ishamporu le dabu. Elan harjani Abantu amati arkuda dabate way arkuda dabate. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa fi dhaggeeffattoota keenyaa akkuma dura ibsee dubartoonni Oromoo gareen tokko jechuudha. Kaka'umsa mataa isaaniitiin lammiiwwan keenya gargaaruudhaa fi gargaarsa walitti qabuudhaa fi qophiirra jiru. Isaan eenyu maal akkamitti qophaa'an kan jedhuu fi isaan keessaa namoota lama amma istuudiyootti yookiin karaa Skypeetiin wal quunnamna. Gara jidduutti immoo garee kana keessaa namni nu quunnamuuf deemu ni jira yoo itti milkoofne dhiyeessina. Isaan amma yeroo ammaa kanatti karaa toora Skypeetiin na wajjin jiranii Annee Ajjamaa Minnesota Minneapolis akkasumas Obsee Lubooti Kaalifoorniyaadha. Obseegaa magaalaa kam akka jirtu ammaa fi sin gaafanne dhiifama. Mee otoo gara haasaa keenya yookiin marii keenyatti hin darbini dura isinumaayyuu namni sirriitti akka beeku hojii keessanii kana maal hojjetu kan jedhuuf isinumaayyuu dura akka beeku xinnoo ishee of beeksiftanii Obsee Luboo yeroo baay'eellee miidiyaadhaanii dhiyaataan jira maaliif na gaafata jechuun kennalu garuu akka gareetti jarri kun maal hojjechuuf deemu kan jedhuu fi yeroo baay'ee immoo gaazexeessituu Annee Ajjamaa baddee turte iskiriin irraa yookiin karaa televezyiiniitiin hin mul'attu yookiin akka gaazexeessituutti gara jalqabaa waa tokko haa hojjettu malee achiin baddee har'a dhufte mee eessaa deebitee kan jedhu Annee irraan jalqabeen xinnoon ishee of beeksiftu Annee Ajjamaa baga nagaadhaan gara iskiriinii televezyiiniitti deebite har'a attamitti argamte? Dajanni baay'ee fayyaa ta'e akkan gaazexeessituu turelleen amma na yaadachiiste. Garuma irraanfachuu bira ga'een ture. Dhugaadha iskiriinii irraas miidiyaa irraas baay'ee badeera. Yeroon gaafatamullee yeroo baay'ee egaa hin dhiyaanne sababni isaa waanumaan gaafatamaa ture irratti namni inni kaan dhimma kana moor ibsa jedhee waan yaaduuf yeroo baay'ee gara namaa kan biraatti dabarsa. Har'a immoo wanti na fide dhimmichi dhimma mataa keenyatu ta'e dhimma kan keemmoo si caalaa namni siif ibsu hin jiru. Kanaafan har'a gara miidiyaatti as ba'ee jechuun barbaada. Gaariidha. Annee Ajjamaa dhugaadhumatti duraan gaazexeessituu turte amma namnuyyuu irraanfachuu dhiisaanuyyuu irraanfadhe jette keessattuu televezyiinii Itoophiyaa fi reediyoo Itoophiyaatti hirmaachaa turte daa'imummaadhaa qabdee qophii ijoolleeti amma qophii dargaggootaa qophii dubartootaa hundumaa qopheessaa akka turte quban qaba. Annee yeroo dheeraa booda gara miidiyaatti deebi'uu keetii fi gammachuun nutti dhaga'ama baga nagaan dhufte. Mee Obsee ati narsiidha yeroo baay'ee hojii gargaarsaa irratti akka hojjetaa jirtudha. Mee
obseen kun keessattuu koree kana keessatti maal fakkaatti? Mee obsee luboo eenyu kan jedhuu fi gabaabsituma nutti himatis. Fayyaa ta'ii Dajanee afeerraa nu gootee sagantaa keessan irratti dhiyaannee wanta garaa keenya keessa jiru quuqamaaf rakkina saba keenyaa akka ibsannuuf carraa nu kennuuf galatoomi. Ani akkuma dubbatte hojii obsee luboon jedhama naannoo Bay Area Californiyaan jiraadha. Hojiin koo narsiidha. Hojiin koo isaa alaa immoo hojii tola ooltummaa irratti gara biyyaatti deddeebi'uudhaan fayyaa irratti kan xiyyeeffateen hojjedha. Amma immoo koree kana keessatti wanta hojjedhuuf wanta walitti qabamnee fi uummata keenya naannoo Somaalee irraa buqqa'ee gammoojjii Baalee keessaa gammoojjii Harar keessaa Harar Bahaa Harar Lixaa Baalee Boorana keessa jiranii gargaaruudhaa fi booddatti deebi'uu dandeenya garuu gara sadaasaaf muddee keessa biyyan ture dubartoota dararaman dubartoota rakkatan baay'een argeen dhufe garuu gaafan achi as deebi'u immoo namuma iskiriinii irraa badee ture kana annee fi dubartoota jajjaboo kan biraadhaan qunnamamee akka dubartiitti maaliif sagantaa guddaa tokko qopheessine saba keenyan ta'in gargaarru jedhame fakkeenyummaadhumaan kanaan dura hojiin hojjetamaa ture baay'een warra dhiiraatu jalqabaa dubartiin immoo duukaama buunee qooda irratti fudhannaa jechuudha. Amma garuu attiin kun hojii taltaalummaa fundraising isa jedhan baay'ee hojjechaan ture. Si'a baay'ee warra dhiiraatu walitti nuu qaba. Kun isa jalqabaati dubartootaatiin qindeeffamee, dubartootaatiin hoogganamee, dubartootaatiin geggeeffamee warri dhiiraa immoo nu booddee hiriiranii hojii kanarratti qooda fudhatu jechuudha. Gaariidha. Gara sagantaa yookiin qabxii irratti mari'annutti seentee obsee galatoomi. Mee aanne gama keetinoo keessattuu kan gara miidiyaattuu na fidee dhimma kanaa jette mee akkuma dura beeksise sana wanti isin deemtan karoorri isin deemtan kun akka addunyaatti waa qopheessuuf gargaarsa qopheessuuf karoora qabnaa jette. Mee karoora keessan kana maalinni karoora kana akkamitti raawwachuuf yaaddanii mee karoorichi maalinni mataa isaatiin namoota nu dhaggeeffataa yookiin nu daawwataa jiranii sirriitti hubannoo akka argatan. Tole mee waan sadirratti xiyyeeffannee waan kana ibsuu barbaada. Jalqaba gara dubatti si deebisuuf yeroo buqqa'uun kun buqqa'uu qe'ee isaaniirraa sabni keenya yookaan daangaarraas waan lama. Tokko biyya Somaaliyaa Itoophiyaa keessaati kan buqqa'an isaan kaan immoo daangaa'uma Oromiyaa irraati kan buqqa'an. Rakkoon kun erga miidiyaa irratti bahuu jalqabee miidiyaadhaanis sooshaal miidiyaa adda addaatiinis yeroo mul'achuu jalqabee akkuma dubartoota Oromoo waan sana ilaallutti dhimmi kun rakkoon kun nu yaaddeessee yooma haasa'uu jalqabne jechuudha. Waan kana keessatti immoo kan irra caalaa miidhame dubartoota kan irra caalaa miidhamee argitu ijoolleedha. Akka daataan illee mul'isu yookaan waa'ee buqqa'uu kanarratti kan hedduu baay'inaan miidhamanii jiranii dubartootaa fi ijoolleedha. Akkuma obseen amma xiqqoo ishee ibsiteetti booddee irra deebitee gadi fageenyaan ibsuu dandeessi. Waan argitee dhufteerraa nus immoo waan miidiyaarraa argineerra. Dubartoonni hedduudha kan miidhamanii sababni isaa yoo daataa staatistikii addunyaa irratti illee argite war on displacement kan irra caalaatti miidhaman hawaasa keessaa dubartootaa fi ijoolleedha. Maaliif warri dhiiraa yookaan hin ajjeefamuu dursanii baqatuu hin hidhamuu hin dhabamu. Yeroo akkasitti kan daa'ima wajjin haaftee miidhamtu dubartiidha. Haaluma waan Oromoo kana keessattis kan mul'ate kanuma waanuma addunyaarra yeroo kan dhageenyutu saba keenya irratti mul'ate jechuudha. Amma kan argaa jirrutti akkuma suuraaleen booddeelleen suuraaleen agarsiisanitti kanumarraa kan akka gaariitti mul'isan kaampii hunda obseen deemtee keessaas haa ta'uu alatti illeen kan kaampii keessa illee kaampiin argatiin alatti kan bulaa jirutu jira. Amma dhiyoo kana naannoo Baaleetti kan argaa jirru hammuma
naannoo Hararitti illee sheltara argatan sanalleen argataa hin jiran. Waan hedduu nama gaddisiisuudha. Sana arguun gaa hedduu nama sukkanneessa. Kanaafi kana gaa yeroo arginu akka dubartitti waa gochuu qabna. Kan miidhamte dubartiidha jennee haasofna taanaan dubartiin dubartiif birmachuu qabdi. Dubartiin dubartii fi rakkoof gadadoo akkasii gaafa irra ga'u isa kaan teenyee ilaaluun nurra hin jiru. Tokkoffaa sabni kun saba keenya. Dhimmi kun dhimma obboleettii keenya, dhimma ijoollee keenyaan haadha ijoolleeti. Ijoollee sana gaafan argu ijoollee koon keessatti arga. Dubartoota sana yeroon argu dubartoonni sun anaaf maanguddoon haadha koo ta'u, obbolaa koo ta'u, dhiiga kootu miidhame jechuudha. Kanaafi teenyee ilaaluu nurra hin jiru. Kanaaf fakkeenya taanee waa gochuu dandeenya. Dubartoonni walitti dhufnee waa gochuu dandeenya waan jedhu sana kan walitti nu fide. Egaa haala sanaan kan walitti qabamne kana gidduutti immoo obseen biyya deemtee daa'ima fudhattee deemtee illeen isa himuun barbaada. Baay'ee galatoomi. Raayyaalleen kanuma keessatti galateeffanna. Egaa waa'ee buqqa'uu kana yeroo yaadnuuni erga buqqa'an kana jechuudha waan kana ibsuudhaafi namni keenya uummanni keenya inni biyyaas inni alaas birmachuu jalqabe. Amma irraatti illeen birmataa jira bifa adda addaatiin dhuunfaadhaanis haa ta'u gareedhaanis haa ta'u akka dhaabaattis haa ta'u hedduutti birmataa jira. Garuu yoo birmannaa sana keessa argite baay'eensaa gara gargaarsa lubbuu baraaruu irratti kan xiyyeeffatee jiru jechuudha. Emergencyidha baay'eensaa emergency qofaa irratti xiyyeeffatee argine. Dhugaadha jarri kun waan nyaatan isaan barbaachisaa, waan uffatan isaan barbaachisaa, waan yeroodhaaf daftee isaanii guutuu qabdutu barbaachisaadha. Inni sun haalamuu hin danda'u. Garuu furmaanni uummata qe'eerraa buqqa'eef furmaanni inni guddaani uummata mana malee hafe dubartoota ijoollee mana malee haftee kanaafi furmaanni inni itti fufiinsa qabu furmaata deebisanii qubachiisuudha. Deebisanii qubachiisuu jechuun immoo mana irratti ijaaruu qabda jechuudha. Yoo achumatti deemne waanuma lubbuu baraaruu rakkooma yeroodhaaf furuu nyaatumaa fi waan adda addaatti kennitee yeroo hunda deebita yoo ta'e rakkoon kun babal'ataa deema. Madaa tokko yeroodhuma madaa xiqqoo ta'e sanatti yoo wal'aantee daftee fayyista. Yoo dhistee garuu madaan sun babal'atee rakkoo kan biraallee uumuu danda'a. Akka dubartitti immoo rakkoo dubartoota kana amma yoo argite baay'een isaanii kaampii sana keessatti da'aa jiru. Lafa sana keessatti dhukkuba adda addaan qabamaa jiru. Yoo inni kun dafee yoo isaan dafanii manni itti godhame malee rakkoon kun gara biraatti illee ce'uu danda'a. Kanaaf nu akka dubartitti warri carraa qabnu warri biyya alaa baanee biyya mirgaan baanee gallu jirru kuni waan kanarratti hojjechuu dandeenya waan jedhuun kaane isarratti kan hojjetaa jirru mana ijaaruu dandeenya. Kan waan guddaa amma furmaata yeroo dheeraat kan ta'uu danda'u jara kanaaf mana ijaaruudha. Yoo isaan qubachiiste jireenya isaanii akka haaraatti jalqabu rakkoon xixiqqaa sunillee sana booddee furmaatatti godhamaa deema. Kanarratti xiyyeeffachuu barbaanne. Kanammoo gochuu dandeenya jennee yaadna. Humna isaas qabna. Hojjannee gallaa. Kanarratti haa hojjannuuf walitti dhufnee yeroo haasa'uu jalqabnee kanatti immoo gidduutti saba keenya kanaaf uummanni biyyaa dhuunfaadhaanis haa ta'u mootummaan naannoo Oromiyaas haa ta'u gareedhaanis haa ta'u manni ijaaramuufii jalqabe jechuudha. Sun yaada keenya wajjin wal simatee wanti kun akkamitti danda'a waan jedhu sana qorachuu jalqabne. Yeroo qorannu maallaqni ati maatii tokkodhaaf abbaa warraa tokko jedhu fi baastee mana tokkotti ijaaruu dandeessu baay'ee guddaa akka hin taane illee hin barre. Naannoo Finfinneetti taa'onii amma isaan qubachiisuuf deeman kana keessaa gara 50,000 gadeedhaan birrii. Sana jechuun gara 1,500 natti fakkaate doolaaraan. Irra caalaa kan miidhamaa jiru dubartoota kan jedhudha. Egaa namni baay'een kanuma kan jedhus jira natti fakkaata.
Obsee luboo atachitti argamte har'a caalan dhuguma kan miidhamaa jiru dubartoota mee waanuma ija keetiin yeroo dhattee argitee nan argaa keessa deemtee namoota dubbisaa turtee yeroo illee atitti boochee jira. Mee irra caalaa kan miidhamaa jiru dubartoota yeroo jennu maal jechaadha kun? Maal achitti argite mee akka nama achi dhaga'ee waan sana ilaalee tokkotti nutti? Kan akkuma amma aannenis dubbattee atis dubbattee irra guddina kan miidhame dubartiidha. Baay'inni nama kaampii sana keessa jiru amma daataa isaa fuulduraa hin qabu. Baay'ina kan dubartiitu caala irra guddinnis dhiirris jiru. Sababi kun kan ta'eef immoo abbaan manaa yookiin abbaan warraa yookiin warri dhiiraa dubartoota baay'ee jin dubbadheeraa warra dhiiraa baay'ee jin dubbadheeraa yookiin achitti qaluu yookiin achitti ajjeesu dhiifama naa godhaa piikchariin isin argisiiftanii yookiin viidiyoon argamu kuni wanta lafa sanarratti ta'uu bakka hin buusu. Akkuma jette gara guyyaa 4 keessa deemeen ilaalee argeen deebi'ee abbaa manaa kan irraa ajjeesantu jira. Gaafa ajjeesan jennu nuun hinuma abalu hin du'eema jenna. Akki isaan itti ajjeesanii haala suukanneessaadhaan yetuu daa'imni dhaabatee ilaaluu qalu yetuu daa'imni dhaabatee ilaaluu bowwaatti gad darbatu akka kanatti namni dhiiraa baay'een du'e abbaa manaa baay'eetu du'e dubartootis kan du'an jiru kan viidiyoos ni erga kan dubartii irraa qalanii abbaa manaa tokkorraati ijoollee 2 ijoollee waggaa 4 waggaa 5 dhiistee duute kan dubartoonni du'anis jiru dubartoonni hin duunee miti dubartoonni hafan immoo dubartooti gudeedaman lakkoofsan qaban amma baay'een arge amma gurri koo dhaga'uu dadhabutti amma sammuun koo baachuu dadhabutti darara dubartoota irra ga'ee argeen dhufe. Aanneen jette dubartoota de'anii kutaa bal'inni isaa 8 garaan isaa 8 kan ta'e kutaa baay'ee xinnoo keessa dubartoota 7-8tu ciisa daa'ima isaanii qabatanii achumatti de'anii achumatti irraa dhiqanii achumatti meeqa godhanii jiraatu. Kunis rakkina dubartoota ga'u keessaa tokkodha. Warri dhiiraa baqatanii miillaan kan ba'an jiru. Itti baqatanii ba'anii kan karaatti du'an jiru. Yeroo dhufanis immoo beektaa dubartiin haalli ittiin uummata keenya keessa dubartiif dhiirri jiraatan addadha. Dubartooti baay'een gadi ba'anii rakkina isaaniirraa baqachuu hin danda'an. Daa'ima isaan qabutu jira. Itti gaafatamummaa isaan qabutu jira. Dubartoota gudeedaman irratti aansee dubartiin harmarraa murantu jira achuma keessa. Kan miila caccabsantu jira. Kaampota kana keessa kan argine. Kanaafidha rakkina dubartiitu irra caalaa miidhame gaafa jennu kan warra dhiiraa booddeetti hambisuu mini. Dhiirris baay'ee miidhame. Dhiira baay'eetu du'e. Abbootii baay'eetu du'e. Maanguddoo baay'eetu du'e. Dubartii waggaa 129, dubartii waggaa 115 kan umurii ishee guutuu naannoo Jijjigaa jiraatte baqattee kan kaampii keessatu jirutu jira. Warri kun dubartootadha. Rakkinni amma kan nuun as baanee fi rakkinicha sirriitti ibsuuyyuu hin danda'an. Argeen dhufee wantan arge sana jechootatti kaa'ee kanan arge waanan jedhu jechatu natti hanqata. Waanan irra deebisee irra deddeebi'ee dubbachuu barbaadu dubartoota kaampii sana keessatti ijoollee godhatanii ijoollee guddisaa jiranii dubartoota ulfa ta'anii yeroo achi baqatanii ba'anii reebichaaf tumamuuf gudeedamuurraan kan ka'e dhiigi isaanii kan dhangala'e yeroo ammaa kanatti kan dhangala'aa jiru jira. Kan ijoollee ulfi garaa dhaabeetu jira rakkina reebichaaf rakkina gudeedamaan itti dhufe. Dubartii Oromoo tokko kan dhiira 15-16 mana mataa ishee keessatti gudeedamtetu jira. Kun hundumtuu rakkina dubartii jennuuf abbaan warraa yookiin harkisaa walitti hidhamee dhaabatee ilaalaa yookiin immoo ishee fuulduratti abbaa warraa eega morma kutanii booda abbaa warraa eega meeshaadhaan ajjeesanii booddeedha kan rakkinni kun dubartii irra ga'u jechuudha. Wanti kuni mana ijaarraa fi jenne mataa isaaniirra qorqorroo keenyaa jenne isa caalaa dubartoota kana sammuu isaanii deebisee ijaaruudhaaf dubartiin akka kootii dubartoonni Oromoo akka kootii kan qaamaan nan beenne kan firooma dhiigaa hin qabne garuu kan Oromummaan keenya walitti nu fidee naaf dirmatanii naaf dhiiganii kana gochaa jiru akka jedhaniifidha. Haamilee kennuufiif akka isaan qofaan taanetti mul'isuuf. Anamma gaafa naqee dhuguma goonsiin jedha. Ana qofaa ture dubartiin deemes hakiimota 12tu deeme. Hakiimi gadameessaa kan deeme dhiiradha.
baay'ee nama gaarii Dr. Mul'ataa jedhu baay'ee nama kaampii keessatti dubartii guyyaa 2 dura deessee ka'uu hin dandeenye deemee dhaqee kaampii keessatti tajaajila fayyaa kenneef garuu akkuma aadaatti safuudha wayii gudeedamaa kana baasanii dubbachuun safuudha rakkina dhiiga dhangala'uu kana dhiiratti dubbachuu yoo rakkina ta'e malee kanaaf anatti dhufanii natti himu turan. So baay'ee isaan dhaga'ee baay'ee isaan argeen dhufe rakkina guutummaa amatu jira baalee keessas dhaqeen argine dubartoota baay'eetu rakkataa jira garuu kanan argee dhuferraati rakkinni dhiiraas jira garuu daraan kan caalu rakkina haadholii fi rakkina dubartii rakkina ijoolleen shamarranii keessa darbaa jirantu caala. Gaariidha mee aanni waan kana sikkaasee asumatti itti dabaluudha fi yeroo rakkinni kun irra caalaa dubartoota jennu tarii warri sagantaa kan hordofanis haa ta'u warri dhiiraa lakki warri jarri kun kan gargaarsaaf ka'anii gara dubartootatti cillaafkatu kan jedhu akka yaadni akkasiis ka'uu waan maluufi mee maaliif irra caalaa miidhamtoonni dubartoota yeroo jettu maal jechuudha gama keetiin? Tole. Waan kana jenneef gaasilas hin jedheera addunyaa umarratti iyyuu yoo argite akka deetaan staatistiksiin agarsiisutti harki 75 yeroo waraanni ta'u miidhamti adda addaa kan uumaadhaanis haa ta'u haala namni uumeenis haa ta'u irra caalaa dubartootaa fi ijoolleedha. Kun waanuma dhugaan jirudha. Sababni isaa sila dajanee xiqqoo tuquu yaaleen ture. Yeroo baay'ee akka amma obseen ibsite abbootiin isaanii baay'een jala ajjeefamaniiru, hidhamaniiru, dhabamaniiru. Haala adda addaa kanatu uumamaa jechuudha. Kan Oromoos kanumatu irratti mul'ate. Amma kaampii sana keessatti waan miidiyaadhaan argaa turre osoo obseen deemtee argitee nutti hin himinu sanumadha kan observe godhaa turre. Lammata immoo yeroo rakkoo dubartii adrees gootu rakkoo hawaasaa guutuu adrees goota jechuudha. Yoo dubartiin kun fi ijoolleen kun mana argachuu qabu mana ijaaruu fi qabna gaafa jennu kophaa ishee miti. Dubartii tokko jalatti ijoollee baay'eetu jira, maatiitu jira, abbaa manaa jira, faamilii hedduutu jira. Garuu akka dubartiitti immoo rakkoo miidhama dubartii kana kan ijaan argaa jirru iyyuu miti akka nama tokkotti nu fiil goona jechuudha. Kun haquma jirudha. Lammata akkuma isin jenne rakkoo kana argine osoo namoota yaada wal fakkaataa qabnu wajjin osoo mari'ataa jirruuti obseen immoo deemtee gaafa isheen nutti himtu immoo rakkoon kun daran isa nu yaadne caalaa jabaa ta'uu isaa barre. Kanaaf gargaarsi inni karaa adda addaatiin godhamaa jiru suni waan jajjabeeffatamudha. Dhuguma miidiyaan inni dhaabni adda addaa karaa adda addaatiin baay'ee haala nama gammachiisuun saba keenya sana bira dhaqqabaa jiru. Garuu furmaanni inni guddaan lafa sanaa kaasnee manatti ijaaruudha, manatti gochuudha. Sanaaf immoo nu dubartiif birmachuu qaba akka lammiitti waan jedhu sanaan kaane malee dhiira keessaa hambisuu keenya miti. Sababni isaa dhimmi dubartii dhimma hawaasa hundaa tuqaa kana keessatti siin jechuu kooti. Isa kaan immoo yoo gaaffii kee kan biraa keessatti hin deebisu yaala. Gaariidha gaa obsee ati akka inni dhagayetti narsii dubartii akkuma amma dubbataa turtes narsii dubartii kan achitti argamee uummata rakkate sana buqqa'ee jiru ilaale dhaqee arge keessa ishii tokkittiidha jedhama. Ameega amma xiinxala achiin gooteen booda waan achitti argite booda ati manni akka gareetti walitti dhuftanii yeroo haasoftanii yeroo ammaa kanatti warra buqqaaniif mana ijaarutu gaariidha kan jedhu geessani kan. Maalirraa ka'uudhaan mee sana kan mana murteessitan amma kaan yeroo baay'ee lakkii nyaatatu dursaa iddoo tokko tokkotti amma kan akka firaashii siree waan arga mana keessaa yeroo geessanii jedhanii lakkii nyaata malee miinimaal isaanii godhaa warri jedhan illee jiru. Sin immoo darbitaniitu mana jettan mee kana maalirraa ka'uudhaan waan achitti argiterraa wanti xiinxaltanii manatu dursaa kan keenya xiyyeeffannaan kana jettaniif maali?
Achi gaafa deemtu dajane nyaata qofaayyuu mini waan hirratu waan baay'eetu jira. Hirrina sana immoo takkichumaan battaluma sanatti guutuu hin dandeenyu. Yoo kan manni jedhame amma akka ogeessa fayyaa irraa kaasee yoon dubbadhe dhukkubsataa baay'ee argine gaafa achi turres. Hakiimota wajjin deemnee wajjin dhukkubsataa baay'ee ilaalan. Dhukkubsataa qufaa qabu, dhukkuba sombaa haa ta'u hadhiisu, dhukkubsataa garaa kaasaadhaan dhufe, dhukkuba daddarbaa haa ta'u hadhiisu. Tokkoffaa meeshaan ittiin isa ilaallu iyyuu hin jiru. Lammaffaa yeroo itti biyya kana ta'e yookiin biyyuma keessatti dhukkuba sombaa nama yookiin TB isa jedhan dhukkubsatu deebistee namatti hin gashitu. Garuu gatii hirrinni iddoo jiruu fi warri somba dhukkubsatu sunis achumatti kaampii sanatti deebi'u. Waaqayyootu gargaareetu malee dhukkubi daddarbaan tokko kaampii sana keessatti yookaan uummata sana fixa. Gatii kana karoorri mana ijaaruu kun kan ka'ee fi hanqinni kan biraan dhibee miti. Hanqinni nyaataa jira, hanqinni uffataa jira, hanqinni firaashii jira. Hanqinni hin jiru, hanqinni qorichaa jira. Garuu warri biyyaati koreen deebisanii buqqisanii dhaabuu kan irratti hojjechaa jiranii dafanii uummata kana qubachiisuu irratti hojjechaa jiru. Uummata sana qubachiisuu keessatti yoo qooda fudhannee nuun immoo amma dandeenye mana 10 haa ta'u mana 20 haa ta'u ijaarree yoo namni nuun buqqisnee iddoo sanaatii dhaabnu kuni yoo nama dhukkuba qabu ta'ee dhukkuba daddarbuu malee kaampii sana keessa dhukkuba daddarbuu malee nama baay'ee ijoollee baay'ee fixuu malee hambisuu dandeenya. Rakkinni nyaataa jira dhuguman seen jedha. Namni singeessaaf achii sammanuun isaa miidiyaa irratti tiraakiidhaan maaliin deemu argina. Uummati qotee bulaan naannoo sanaa hoolaa 20 reettii 30 gaafa kennan arge aluma sanatti qalanii aluma sanatti affeelanii kan nyaatanis jiru. Raayisiin immoo ruuziin affeelamee keeshaa isatti midhaan baatamuuf laastikii ishee xixinnoo ho'aansaa itti nammee haala fayyaadhaaf gadhee ta'e irratti nammeesi achi keessaa fudhatanii yeroo nyaatanis argeera. Isaan harkatti baatatanii nyaatanis hin qaban isas argeera. Kunis rakkinadha. Rakkina sana garuu hambisuudhaaf xinneessuudhaaf hambisuu jechuun barbaadu. Maaliif uummati keenya ammayyuu buqqa'aa jira gatii ta'e hin hambisnaa jechuun barbaadu. Inni ga'ee keenyas minii wayii isaarrattis dubbachuun barbaadu. Garuu warra amma buqqee jiru kana deebisnee yoo mana ijaarame sana keessatti gashine tokkoffaa dhukkubarraa isaan baraarra. Lammaffaa haati warraa tokko abbaan warraa tokko ijoollee isaanii wajjiniin deebisanii jireenya isaaniillee of ijaaruu danda'utu isaanirra jiraadha malee hanqina gara hin qabnetu jira. Nyaati bishaan qulqulluun hanqina jira. Garuu dhukkubi daddarbaan tokko yoo achi keessatti ka'ee akkuma siin jedhee inni Direedawaa amma kaampii qeeraadhaaf ijaarame. Inni kaan mana keessa jiru dubartoonni warri de'anii kutaa oolmaa jedhanii achi keessa jiru. Inni hammaarressaa immoo mankuusaa jedhani yookaan mankuusaa beektamte mankuusaa guddaatu ijaaramee achi iddoo lamatti gargar kutanii gara namni 2,000 saayidii tokkorra gara namni 2,000 saayidii tokkorra achi keessatti xuuxama warri timbootu achi keessatti xuuxu ganama ijoollee shaayii achi keessatti danfisu buna achi keessatti danfisu beddee irratti achitti daabboo toshuu haala fayyaadhaaf suukanneessaa ta'edha. Gatii kana jara kana amma dandeenye nama 10 yoo keessaa baasne nama 10 dhukkuba daddarbaarraa hambisnaa jechuudha. Kan gartuu kana keessatti kan irratti hojjechaa jira. Akka ogeessa fayyaa irratti immoo piroojeektii kan biraa kan fudhadhee deebi'eetu jira sammuu yeroo kan biraa irratti haasa'uu dandeenya. Mee obse anaayyuu yaadanachi nageessitee jirta waa hedduu akka nama ogeessa fayyaa yookiin ogeettii fayyaa tokkotti yeroo ibsitu waa hedduu waan hanqinni jiru akka jiruudha kan mul'atu. Mee ati akka nama tokkootti haa ta'u akka ogeessa fayyaatti haa ta'u namoonni baay'een iddoo dhaqanii deebi'anii kan keessa sammuu isaaniitii keessaa hin banne wayiitu jira. Wanta achitti argitee yeroo hundumaa sisuu kenneessu mee maalin? Wanti sammuu keessaa hin banne baay'eetu jira Dajane. Dhuguma yoon siin jedhee kana filadhu hambisi yoo naan jettee kana filadhuuti keessaa wanti sammuu kee keessa dhaabatee hafee yoo jira naan jette hunduma isaa jira. Dhuguma. Waan tokko seenaa tokko duwwaan isinitti hima. Viidiyoo baay'ee finnee kanaan ofii koofiyyuu irra deebi'ee gaafan ilaalu anaan iyyuu na suukanneessutu jira.
dubartii tokko wajjin kan haasofne nama waggaa 31 kan taatu abbaa manaa ishee dhufanii mana isheetti kan ajjeesanii hin qalani. Dhiifama wordii kanan gargaarama maaliifi gochaa suukanneessaadha kun hin ajjeesan gaafa hin jedhu abaliyyuu hin du'e dhukkubfatee du'e maal ta'ee du'e keessaa baasnee beekuu hin dandeenyu. Abbaa manaa isheetti qalanii mucaa ishee achitti ajjeesanii mucaa waggaa 8 mucaa waggaa 6 ishee bira ka'anii mana ishee keessatti loltuu 15-16 sa'a dheeraadhaaf gudeedamte ituu daa'imni waggaa 6 taa'ee ilaalu ishee achitti dhiisanii deemanii mucaan kun dubartiin kun achi baatee dhuftee amma hammaarressaa keessa jirti achitti tajaajila argatteetti sammuu ishee xinnoo ishee waanii ta'eera sammuu gaariitti hin jirtu. Gaafa baay'ina namaa argitu kollaapsii gooti. Isa kanatti nuuf fidayyuu mana ijaaruun kun namoota akkasii achi keessaa baasuudhaaf dubartiin gudeedamte deebistee achi keessatti deebiti taanaan gaafa dhiira arganii sheekii gochuutu jira, kufuutu jira, sodaachuutu jira, na'uutu jira. Akka kanatti jirti. Ijoollee xixinnoo jaarsa kan biraammoo seenisa warra kana lamaan warran ijaan argee taa'ee wajjin haasa'edha. Jaarsa waggaa 68-70 nama ta'u. Ija bitaa qinqimanii keessaa baasan ijuma isaa duwwaa agartuu isaa keessaa boolla isaa keessa homtuu hin jiru. Namichi kun dhukkuba sukkaaraa qaba. Etuu isa godhanii dhiisan immoo gaarii. Miilla isaa akka jirutti daakanii caccabsanii lafa kaa'an. Jaarsi kun iji tokkoon argu miilli tokko cabaadha. Ijoollee of biraan qabu haadha manaa qabu. Kanatu jira. Warri kunii seenaa 2 seenaa 100 ol isan dhaga'e keessaatii waan 2 kanaadha. Engaddammoo irra deebi'ee viidiyoo biyyaa dhufe kana ilaalaan ture hawaasa as keessa jiraadhu hawaasa beeriyaa Oromoo Community beeriyaa fundraisingii qabna turre. Irra deebi'ee gaafan ilaalu namicha haadha manaa irraa qalanii ijoollee 2 dhiisanii ilkaan irraa cabsanii ilkaan fuulduraa akkuma jirutti irraa kaasanii. Namichi kun kiisii keessaa maal baasee ijoollee warra viidiyoo kaasutti argisiisa. Ilkaan irraa cabe kana baattatee deemaa jira. Isa funaannachuu danda'e. So kana jennee waan himnee darbinu seenaa nama gaddisiisu baay'eetu jira. Walumaa galatti akkuma jedhe jechan ittiin ibsu gatiin hin qabnee fi haala achitti argame baay'ee suukanneessaa fi waan sammuu namaa oliiti. Ani ofii koo fi Waaqayyo na gargaaree dhaabbatootan bakka bu'ees dhaqee akka nama Oromoo tokkottis dhaqee argee deebi'uu koo fi jaratu na galateeffate tun ta'ini anatu isaan galateeffata. Carraa kan argadhee uummata sana keessa dhaabadhee isheen qaburraati waan xinnoo darbadhee dhufuun koo ijaan isaan argee dhufuuni anaaf kabajaaf ulfina guddaadha. Gaariidha. Obsee mee yaadni kun yaada haaraadha yeroo jedhu mannis ijaaramaa jira gargaarsa wajjin kan wal qabatedha. Garuu mana ijaaruu irratti xiyyeeffachuun garee kanaan kan gara dubartootaatiin kan irratti karoorfamee hojjenna jettanii kaatanii aanne kanarratti wanti dabaltu jira. Eeyyeen Dajanee gaa dhageesse waan kanarratti dabaluu barbaadu gaa jalqaba diteelii kana yoo son dhaga'inidha. Because furmaanni inni dhumaa kana jennee kan yaadaa turre. But irra caalaatti obseen akka ogeessa fayyaattis akka dubartitti immoo waan deemtee argitee kana dhuftee yeroo nutti himtu caalaatti iyyuu yaadni keenya suni yaada hedduu barbaachisaa ta'uusaa dhiisnee callisnee taa'uu akka hin dandeenye itti amanne kan biraa kan itti daballee mana ijaaruu qofa miti. Amma akka obseerraayyuu dhageesse erga manayyuu itti ijaarree booddee medical attention yeroo dheeraa barbaadu jarri kun. Waanuma mana itti ijaartee keessa dhiistee deebitu miti. Yeroo dheeraaf especially tarii dhukkubni qaama irratti ga'u yaalamee fayyuu danda'a. Inni sammuu garuu bara baraan abbaa sana wajjin jiraata. Yoo biyya kana ta'e egaa tajaajila hedduutu nama akkasiitiif godhama. Kanaaf kiliinika ijaaruulleen yaadaa jira. Waan barreessine keessatti yoo argite yeroo
bakka tokkotti mana ijaaruu kana keessatti qooda fudhannu kaayyoon keenya tokko immoo at least namni naannoon sun kiliinika tokko qabaachuu qaba. Sababni isaa uummanni kun dhiyeenyatti kan itti deemanii tajaajilanii kan isaanirraa fagoo osoo hin ta'in kan ogeessonni fayyaa deddeebisanii isaan laaluu danda'an karaa tajaajillee addaa isaan bira gahuu danda'u waan isaan barbaachisuu fi kiliinikilleen akka ijaarruu keessatti karoora keenya keessa ka'annee irraa siin jechuu man barbaade. Kun waan gaariidha gama kiyyaan kanan kaasuu ture aannin deebifteerti yeroo baay'ee kan jedhamu namoonni ogummaa adda addaatu qabu kaan qonna danda'a kaan daldala danda'a manuma duwwaatti ijaaranii biraa deemuun furmaatan ta'uu kan jedhutu jira furmaata wajjin ka'aa jirtu isin immoo kana dabalataani kiliinikii ijaarra jettani. Egaa wanti kun maallaqa guddaadha barbaachisa. Isin immoo reefu kaatanii garuu akka addunyaatti qophaa'aa jirra maallaqa fundraisingidhaaf kan jedhu. Mee aanne sumatti hin deebi'a. San akkamitti akka qophooftan sirriitti irraa namoonni kaanis hubannoo akka argatanii mee bifa kamiin deemuudhaaf jira yoomi kan wanti kun ta'u kana nu ibsuu dandeessaa irra deebi'eessiiwwan gaafa. Tole egaa kana keessatti hawwii keenyas achumaa kan ibsinu jechuudha. Birmachuun keenya kun ammoo egaa bifa walqabataan akka ta'u kan irratti hojjetaa jirru gargaarsi amma yoonaa uummata buqqa'eefis haa ta'u kan biraa fi godhamaa jiru marti haala ciccitaatiin kan ta'u kan raawwatamu. Nuyi haala kanallee jijjiiruu barbaanna. Irratti illee hojjetaa jirra. Biyya teeknooloojiin jiru keessa jirra. Biyya haala fageenyis hin daangeessine teeknooloojiidhaan fayyadamtee qunnamuu dandeessu keessa jirra. So kanaaf teeknooloojii keenyaan fayyadamneetu Oromoota addunyaa keessa jiran Kaanaadaa dabalatee, Awurooppaa dabalatee, isteeta adda addaa dabalateetu guyyaa tokkotti Maarch 24 bara 2018 jechuudha. Guyyaa sanatti akka gargaarsi kun guyyaa tokkotti yoo nu danda'ame jechuudha. Hamma nu danda'ametti akka ta'uuf irratti hojjetaa jirra. Amma yoonaalleen deebiin argataa jirru baay'ee jajjabeessaadha. Magaalonni baay'ee jooyinii nu godhaa jiru. Amma sanattis immoo irratti hojjetaa jirra. Garuu kaayyoon keenya kanaas hin jechuu kooti. Bifa qindaa'eetiin tiimii adda addaa magaalota jiranitti Switzerland, German, like Calgary, asitti immoo Minnesotaattis tiimii addaa ijaaruuf deemna. Denver, Colorado, Atlanta, isteetota hedduutti guyyaan sun guyyaa'uma jalqaba, guyyaa'uma daseem ta'etti qophii kana gochuuf deemna jechuudha. Qophii kana gochuun keenya tokkoffaa, of course, kaayyoon keenya inni guddaani lammii keenya kanaaf galii guddaa argamsiifnee waan kaayyeeffannee kan mana ijaaruu fi kiliinika ijaaruufidha. Sanarraa darbee garuu bu'aa guddaallee qaba jennee yaadna. Tokkoffaa Oromoonni osoo daangaadhaan hin daangeeffamne osoo fageenyi isa adda hisan baasini akka tokkummaadhaan waa gochuu danda'u dhimma saba isaarratti Oromoon biyyaa ba'ee jiru kuni Oromummaadhaan walitti dhufee akkuma biyyaa argine sana jechuudha. Asitti illee mul'isuu barbaanna. Hin ta'ammoo an baay'een abdii qaba uummata korraa. Akka dandeenyuun abdadha. Hin goonas garuu namni tokko waa jalqabuu qaba. Inisheetiivii fudhatee jalqabuu qaba. Sana godhaa jirra. Amma yoona ammoo deebiin argataa jirru kan baay'ee sitti toludha. Nama xiqqoo taaneetu kaane namni hundi edaa yaada kana yaadaa jira. Akkaataatti jalqabu wallaale malee edaa namni mana isaa keessatti waan kana gochuu edaa hin barbaadaatti konkluuzinii jedhutti geenye jechuudha. Kun immoo hin danda'ama guyyaa sana gochuuf deemna. Bu'aan inni guddaan inni kan biraa immoo neetwoorkii dubartii kan addunyaa ijaaramee kan Oromoo hin qabu. Tarii
waan amma gochaa jirru kuni akka neetworkiin dubartii world wide addunyaa keessa uumamullee taasisa. Yeroo marakkinaa amma akka godhaa jirru kanatti namoon bilbiluun waan hedduu rakkisaadha. Yoo neetworkiin sun beekamee ijaaramee jiraatee garuu yeroo wanti rakkoon tokkos haa ta'u waanuma addaa saba kee keessa gaafa dhufu salphaadhaan walitti dhuftee waa gochuullee dandeessa. Sanaafillee nu gargaara jennee yaadna. Kana gochaa jirra jechuudha Dajane. Gaariidha Aanne Ajjama. Obsemee amma gaatee bifa biraatiinis kana dura uummatattiin biyyatti deddeebitee karaan itti gargaartu keessattuu karaa hospitaalaatiin kun beekamaadha. Namni baay'ee miidiyaa irraa hordofaa jira. Lammata immoo amma garee kana keessattis akka dubartoota addunyaatti keessatti hirmaachuuf jirta. Kun gargaarsa walitti qabuudhaaf egaa. Lammata kan akka hirphaa jira, waldaan Maccaaf Tuulamaa jira, kan biroos jiru egaa gargaarsa uummata rakkate kana kan walitti funaananii akkuma amma aannan jette bifa faffaca'een. Kanaaf amma namoota maaliif kana kan biraa garee biraa dhaabuu maaliif barbaachisee iddoodhuma tokkotti amma waldaati qabdu jira yookiin immoo warra jiran wajjin maaliif hin deemne qobaatti maaliif ba'uun barbaachisee kana kan jedhaniif yaada akkasii warra qabaniif maal jetta? Akkuma beektu rakkinni saba keenyarra ga'e kuni rakkinni buqqaa'insaa ga'e kun keessumaati ji'a fulbaana 2017 kaasee ga'e kuni uummata Oromoo biyya alaa jiranii biyya keessa jiranii kaabaaf kibbaa bahaa dhiyaa walitti fidee tokko godhe. Bu'aachi keessaa bu'eedha. Rakkina uummata sanaa keessatti bu'aa nuun arganne tokkummaa sanatu uumame. Hundumti keenya tokko ta'anii gargaarsa kana gargaaruutti jechuudha. Hundumtu kara isaa godha. Namni waan qabu darbatee donnan jedhamu jedha Oromoon. Hundumtu waan qabu darbatee waan danda'u gochaa jira. Nuunis akka dhaabbataatti, anis akka dhaabbataatti, akka nama Oromootti hundumti keenya hawaasa keessa jiraannuttis immoo maallaqa buusnee yeroo keenya aarsaa goonee saba kana tajaajilaa jirras. Kana kan adda godhu boriftaan rakkinni akkasii yoo deebisee uummata kanarra ga'ee lafaa kaanee ariifannee ammasii Dajane Birree ammasii buusi Fu'aad ammas buusi Aanne ammas buusi Obsi ammas buusi jechuurra tokkummaa sanaanii haala qindoomeen rakkina kana fuulduratti uummata keenyatti biyya keessatti ga'u irratti akka qophoofnu nu gargaara. Lammaffaa immoo dhaabbatoonni jiranii dhaabbatuma ani dhaabee wajjiniin hojjedhu dabalatee Ayooppaan dhaabbatee ogeessota fayyaa Oromoo kanan wajjin hojjedhu dabalatee xiyyeeffannaan keenya akka ogeettii fayyaatti hin deemnaa dhukkubsataa tajaajilaa qoricha kenninaa fi deebinee galla. Lubbuu ooshine moo ooshine garuu inni kun kan adda godhu nama mana hin qabnetti yoo mana ijaartu bor iftaan illee yoo deebinee dhannee bor iftaan illee yoo namni nuun lubbuu isaa ooshine kun dhukkuba kan biraadhaan du'ee manni sun dhaabatee hafa jara kanaaf. Waan dhaabbataa tokko kaanee darbina. Keenyee darbaa jirra jechuudha. Yoo abbootiin haadhii mana sana keessaa, abbaan mana sana keessaa yoo du'anii ijoolleen mana sana keessatti hafa. Ani akka ogeettii fayyaatti deebi'ee deemuudhaaf sagantaan qaba. Xiyyeeffannaan keenya kun yeroo mana sana ijaarru kiliinikii tokko yoo achi dhaabne magaalaa irraa fagootti hakiimota biyya kanaas haa ta'u biyya keessaas iddoo tokkotti walitti qabnee iddootti deemnee tajaajila sana kenninu ta'a jechuudha. Yeroon akkas jedhu hundumtu mana ijaaruu irratti xiyyeeffatu miti. Hundumtu karaa danda'e jara kana gargaaruutu irra jira. Nuun akka dubartoota Oromoo kan siqqee idila addunyaatti kaayyoon keenya uummata kanatti mana ijaaruudha. Boriftaaniifis immoo bira dhaabannee manicha isaan keessa jiraatan keessatti tajaajila isaan barbaadan amma isaan miilla isaaniin dhaabatanii jireenya bu'uura qabu gaggeessuu danda'anitti mana sana keessatti duukaa deemuudha. Bakkee keessa deemnee gargaaruu hin dandeenyu. Baalee keessa yoo fudhanne uummati Baalee guca sabiyyaa jedhan muka sooyyoma walitti hirkisaniitu achi keessa bulaa jiru. Firaashiin hin jiru, amsoolaan hin jiru, waan tokkoyyuu hin jiru. Gatii kana hambisuudhaaf nuun uummata guca sana keessa bulaa jiru baasnee yoo mana keessa keenye
Tokkoffaa sammuun keenya boqonnaa argata. Lammaffaa jara sana ho'a keessaa qorra keessaa wal gashina. Lammaffaa immoo wanta badumini waan nyaatanii harruma nyaatanii bulaneetu hin ta'ini waan itti fufiinsaan dhalooti itti aanu keessa jiraachuu danda'udha jechuudha. Gaariidha mee maqaa obseen himtee maqaan keessanii aannan itti dabaltanatti fakkaata. Mee sanumaa wajji wal qabsiifta aanne. Eeyyeen waan gaafattee sanarratti anis waa dabaluu barbaada. Eeyyeen dhaabonni adda addaa akka Maccaaf Tuulamaa hirphaa warra OLC deemee hirphaa dhaabee keessaan tokko isaan waan adda addaa godhaa jiru. Sana qofa miti waldootiin illee kan dubartootaan dhaabbatan kan saba keenya gargaaraa jiran dubartoota gargaaraa jiran illee baay'een inuma jijjiiru bakka adda addaatti. Garuu hojii walirratti abaluutu jira abaluutu hojjeta jennee illee hojii walirratti dhiisuu hin barbaannu. Sababni isaa akkuma amma obseenis haasaa turte rakkichatu guddaadha. Kan gareen tokko yookaan dhaabni tokko waldaan tokko furmaata kennaaf jettee waanuma isatti dhiistee deebitu miti. Kanaafinu yoo dubartiin dubartiif bira dhaabbachuu qabdi. Lammata immoo yeroo waan ijaarsa manaa kana yeroo jalqabaa nutu kaase kana booddee garuu I hope namni baay'ee waan kana dhaga'ee irratti hojjeta jedheen abdadha. Rakkoo walirraa sheergoota jechuudha. Bakka hundatti ga'uun danda'amu yoo nuyi gareen kuni rakkoo isa tokkoof furmaata argamsiise isa hir'ate sanatti immoo inni kaan immoo bakka buusuu danda'a. Kanaaf kuni wal utubuu ta'aa jedheen yaada ani gama kootiin isaaniin illee gargaaruuf tarimmoo haala nu hojjetaa jirru kana isaanis fakkeenya godhatanii akka ka'anii waliin akka hojjennu illee barbaanna. Kanaaf hojii walirratti dhiisurraa kun wal gargaaruudhumaaf godhaa jirraa sin jechuu kooti isa kaan immoo gaa obseenuu ibsiteetti irraan deebi'u. Gaariidha mee obseen itti dabaltii gaafii ittaanus gara dhumaatti deemaa jirra asuma afaan dhiyeessaa. Amma gaa jalqaba irratti neetwoorkii dubartootaa uumuudhaa fi kan jedhu kaaftee turte. Obseen immoo maqaa waldaa kanaa siiqqee idil addunyaati kan jettu kaaftee turte. Mee kun waldaa yeroo ilaalu bal'aa wayiiti waldaa dubartoota Oromoo addunyaa wayii fakkaata. Mee kanarratti wanti jettu jira aanne. Kana akkuma jalqaba siif ibsine dubartootuma rakkoo kana argine yaada wal fakkaataa qabnuutu dhiirallee dabalatee dubartoota qofa miti. Kan kanarratti dabaleeyyuu dubbachuu barbaadu kun waldaa dubartiitii dhimma dubartiitii jedhee akka namni hin dhiisne kana sirriitti gadi fageenyaan ibsu barbaanna. Dura bu'ummaa dubartootaan under the leadership of women waan kana organize kan godhaa jiru. Dubartiin leadershipii isaa fudhattee dhimmi kun hunda caala waan isee ilaaluuf kana dura bu'ummaadhaan qindeessitee kan dhiirris dargaggoonis hundumtu keessatti jiran koominitiin isee gargaaree koominitii wajjin ta'anii qophii kana akka qopheessan kan encourage godhaa jiru. Kanaaf koree keenya keessa dubartii qofa osoo hin ta'in dhiirris inuma jira jechuudha. Kan biraa akkuma si himne irraan deebi'aa warra inisheetivii fudhannee kaani. Sababni isaa namni tokko jalqabuma qaba. Fedhiidhaan dirqama ofitti fudhatee jechuudha. Yeroo gara ummataatti akkamitti baanaa gaafa jedhamu maqaa adda addaatu yaadamaa ture. Egaa siiqqeen aadaa Oromoo keessatti bakka guddaa qaba. Simboolii dubartiin qabattee baatee gaafa rakkoo isaa ta'u wal gargaartuudha. Kanaaf waan godhaa jirru kanaaf mul'ata keenya kanaaf waan yaadne kanaaf mallattoo guddaa ta'a waan jedhameef maqaa sanaan baane ammaaf siin jechuufani malee amma waldaa ijaaramee kanaan dura ture miti. Garuu gara fuulduraatti neetwoorkii uumuuf yaadnuuf garuu bu'uura ta'a jedhee yaada. Gaariidha. Yeroo baay'ee waldaan tokko yeroo dhaabbatu kana wajjin walitti hidhaadhaa sana wajjin walitti hidhaadhaa kan jedhu sun immoo gargaarsa irratti illee dhiibbaa yeroo inni fidutu jira. Mee kana
xiinxaltaniiti irra geessanii wanti irratti mari'attan jira warra nu sin hordofaa jiran yookiin nu hordofaa jiraniis ergaan gama kanaan dabarsitu obsee maalinni yeroo baay'ee gargaarsi yeroo dhufu ebelu kana kan jedhu tokko waan jiruuf kanarratti namni hubannoo akka argatuuf. Gartuun keenya kuni amma akkuma anneen jette dhaabbatan taane walitti dhufeenyuma dubartoota Oromoo addunyaarra jiran walitti fiduudha. Waan tokkotti waan hidhamne hin qabnu. Kun siyaasa alaa, amantii alaa, Oromummaa fi dubartummaa keenyatu walitti nu fida quuqama saba keenyaa, rakkina saba keenyaa isa biyya jiru irratti hojjechuuf. Kaayyoon keenya mul'ati keenya tokko inni jalqaba uummata saba biyyatti rakkachaa jiru, uummata Oromoo biyyatti dararamaa jiru gargaaruudha. Inni lammaffaa immoo asitti olii keenya biyya jirrutti inni Minisootaatti, inni Kanaadaatti, inni Awurooppaa, warra Ameerikaatti warrumti miidilistii keessa ijoollee Oromoo baay'eetu jira. Hojii adda addaa irratti hojjetanii kan jiraatan. Warra achiis iddoo jirrutti tokko taanee immoo gaafa du'aa, gaafa rakkinaa, gaafa maalii unumatu wal bira dhaabataa jechuudha. Rakkina isa biyya keenya keessa ta'u duwwaatu hin ta'in rakkinumti tokkoyyuu biyyuma keessa jiraannu biyya Ameerikaatti, biyya Kanaadaatti, Awurooppaatti yoo dhufe dubartiin wal tumsinee, wal atoomsinee akka wal bira dhaabannuuf walaba waan hundumaarraa walaba jalqaba Oromummaa, inni lammaffaa dubartummaa, inni sadaffaa immoo rakkoo biyya keessa jirutu walitti nu fide. Kanuma akka aanneen jettee koree keenya keessa namoonni dhiiraas jiru. Dubartiitu aangeffatee dura buutummaa fudhate malee warri dhiiraas nu booddeema hiriiranii hojjetu. Gaamasa jalqabaatiin si'a warri dhiiraa dudduuba dhaabatanii hojii hojjechuu barbaaduun isaanii waan liidarii gaariidha nuuni gatii kanaanuma hojjennaan. Gaariidha gaamma gara dhumaatti dhufne aanne jamaaga. Yeroo ammaa kana nama sillamaan kan waan kanarraa mul'atu tarii amman bal'aadhaa kan jedhu namni sachumaan hubannoo akka argatu daawwattoonni keenya fi dhaggeeffattoonni keenya sanas itti dabaltee ibsitee koreen keessan amman bal'aadha. Gara biraatiin immoo ani gaaffii kiyya gara xumuraatti dhiyeesseera. Wanti hafe jettan yoo jiraate ergaa dhumaarratti keessattuu namoota nu hordofaa jiran kana kaayyoon keessan kun wanti isin kaatan kun galma akka ga'u maal ergaa attamiiti qabdu sanaaf carraa isin kennaga carraa dhuma. Aanneedha. Obseerraa jalqabee dheensi eegaa jira. Hedduu gaariidha. Waan tokko dabarsuu barbaanna. Akkuma sila jenneenuu gaa carraa ta'ee sababuma adda addaatiin baanee biyya mirgaan nagaadhaan hojjannee galluu keessa jirra. Akkan sila tuqees immoo gaa kaayyoo keenya ibsine uummata keenya kanaa fi mana ijaaruu fi barbaanna, kilinika ijaaruu fi barbaanna. Sababni isaa sanatu furmaata yeroo dheeraadha jennee waan amannuuf jechuudha. Sana gochuuf immoo baay'ee dandeenya. Yeroo waan kanatti haasofnu qorachuulleen jalqabneerraa meeqa fixaa akkuma sila si ibse mana tokko ijaaruun maallaqa baay'ee miti kan baasisaa jiru. Uummata kana deebisanii qubachiisuuf. Namni tokkolleen ispoonsariyyuu gochuu danda'a jechuudha. Namni tokko mana tokko ispoonsariilleen gochuu danda'a. Sanalleen inkaareej gochuu barbaanna. Doolaara Ameerikaa 1,500 maatii tokkoof mana ijaaruun hin danda'ama. Kanaaf nu carraa qabna. Akka nama dhuunfaatti, akka nama amantiittis haa ta'u, akkuma namummaatti illeen waan lammii keenya kanarra ga'ee fi dirmachuun dirqama keenya jedheen yaada. Gochuulleen dandeenyaa humna isaas dandeettii isaas qabna. Oromoon baay'inaanis haa ta'u, beekumsaanis haa ta'u, qabeenyaanis saba eenyurraayyuu gadi miti. Akkuma silas hin jedhee saba koorraa baay'een amantii qaba. Kana caalaayyuu hojjechuu dandeenya jedheen yaada. Kanaaf kan inisheetivii kana fudhannee egaa akkuma silas hin jedhee yeroo jalqabaa afaanis gara kanatti kan hin ba'e. Kanaaf namoonni kana dhaga'anii namoota baay'ee qunnamaa jirra amma dandeenyutti garuu bira ga'uu hin dandeenyu. Hunda bira ga'uun rakkisaadha.
amma dandeenyu garuu isteeta adda addaattis bilbilee ijaaramaas jiru waan kanas nu wajjin hojjetaa jiru. Kan biraan ga'een baay'ee waan jiruuf weebsaayitii amma Facebook irratti banneerra achiin meeseenjeriidhaan meeseejii nuuf erguu danda'u jechuudha. Warri magaalaa isaaniitti qophii akkasii kana gaafa sana qindeessuu barbaadanii sana duras haa ta'u sana booda haala isaanii mija'een akka nu qunnaman akka nu wajjin hojjetanii baay'ee gaafachuu barbaanna ergaa keenyallee dabarfachuu barbaanna bifa danda'ameen uummata keenya gargaaruu hinuma dandeenya karaa tokko qofa ta'uun irra hin jiru nu qofallee ta'uu hin qabu kanuman jechuu barbaada isa kaan irratti garuu obseen akkanaa dabaltuun gara obseetti dabarsa. Ayyee obseetti fufi. Namoota akkuma aanneen jettee namoota biyya adda addaa jiran wajjin haasa'aa jirra amma biyya akka Switzerland konfirmii godhaniiru gaafa bitootessa 24 kana akka isaanis sagantaa wal fakkaatu akka qabaatanii isteeta kana keessa Ameerikaa keessa isteeta adda addaa quunnamnee Kanaadaadhaas akkuma kana kaayyoon keenya guyyaa gaafa sanaatti akka Global Fundraising Day jennee hundumtuu birmannaa sana guyyaa gaafa sanaa birmatee akka irratti hirmaatudha. Warri namoonni nuun akkuma aanneen jettee hunduma quunnamuu hin dandeenyu guyyaatti nama 10-15 bilbilaa oolla iimeelii gochaa oolla. Namoonni nuun isaan biraan ga'ee hin jirru isteetonni nuun biraan ga'ee hin jirru dubartoonni Oromoo 5-3 ta'anii isteeta faffagoo Alaaskaa yoo jiraatan Ameerikaa keessaa iddoo fagoo warri jiraatanii yoo sagantaa kana irratti hirmaachuu barbaadanii yookiin guyyaa gaafa sanaa sagantaa akkas wal fakkaatu gochuu nuun quunnamanii nuun isaan gargaaruu dandeenya. Yoommoo fundraisingii guddaa gochuu dadhabanii buna danfisanii shaayii danfisanii daabboo kukkutanii biddeen kukkutanii birrii $1 lamaan gurguranii amma danda'an darbachuu danda'u. Dirqama fundraisingii guddaa ta'uun irra hin jiru. Dirqama qophii guddaa ta'ee geggeeffamuun irra hin jiru. Horiima buusuu barbaannu. Namoonni guyyaa sana dhufuu hin dandeenye haala adda addaatiin immoo kanas dhaga'anii irratti argamuu hin dandeenye. Dhuunfaatti immoo an akka Oromoo tokkootti, an akka abbaa ijoollee tokkootti, an akka haadha ijoollee tokkootti yookiin akka Oromoo tokkootti ani waan tokkoon gochuu barbaada kan jedhanii $500 amma $200 yoo gumaacha nuu godhanii sanaanii mana balbala tokko ijaaruu fi dandeenya jechuudha. Lafa binnaminii meeshaa binnamiti. Lafisaa kennameera mootummaa naannoo Oromiyaatiin ga'een keenya birrii maallaqa isa bu'u kanaanii deemnee mana ijaaruudha. Namni qofaatti ispoonsara gochuu barbaadu $500 hanga $200 nu gumaachuu danda'u qofaatti dhuunfaatti warri hin dandeenye immoo amma danda'an GoFundMe page sin qopheessina sagantaa keenya dura torban tokko sagantaa keenya booda torban tokko most likely maarchi jalqabaatee amma maarchi dhumaatti ji'a tokkoof geggeessina online inni irratti hojjechaa jirra amma hin baane akkas irratti qooda fudhatanidha. Kanaan hin dhaabbatu dhaamsa kanatti dabaluu barbaadu mana ijaaruu duwwaanii furmaata hin ta'u. Rakkina jiru keessaati isa tokkodha. Akka ogeettii fayyaatti gartuu adda addaa wajjin hojjechaa jiranii yoo Rabbi nu gargaare biyyatti dhiyootti hin deebina amma dhiyoo akka ta'e hin beeku irratti hojjechaa jirra. Gara fayyaa sammuu uummata sanaa irratti hojjechuu barbaanna. Uummati suni sammuun isaanii baay'ee tuqameera. Uummata rakkina sammuu sana tajaajiluu fi kaampii sana keessatti tajaajila barbaanne kennuun baay'ee danqaa ta'uu gatii danda'uuf tarii gaafa isaan qubatan sana guddichinuu mijata gatii ta'ee fi yeroo sana immoo ogeessota fayyaa kan sammuu irratti hojjetanii jingartuu humne Ayoopaanii yookiin waldaan ogeessota fayyaa Oromoo kan addunyaa isarrattis hojjechaa jirra gatii kana. Dhaamsa kana warri dhageessan Oromoon jaarsi, jaartiin, dubartiin, shamarran, dargaggeessi, dhiirri, abbootiin akka dubartii Oromoo tokkotti dhaamsan dhaamu yoo jiraate saba keessaniif birmadhaa. Waan isin kennitan xinnoo hin qabu ummati keessan gargaarsa keessan barbaada fayyaa qabdanii fi horii keessan gumaachaati saba keessan bira dhaabadhaan jedha yoo gaaffii qabaatan
karaa feesbuukiin qunnamuu danda'u yoo isin qunnaman bilbila koo dabarsii kennii bilbila aanee dabarsii kennii nuuni gammachuun keenya gara hin qabu yoo namni nu gaafate wanta akkasii qindeessuu barbaanna nu gargaaraa nuun jedhanii angara kootiin qopheedha aanneen gara isheen qopheedha koreen nuun amma dhaabbannee jiru gara koree nama 8 nuuni Minnesotaadha nama qabnaa Nairoobiidha nama qabnaa yoo barbaachisaa ta'e Michigaanii nama qabnaa an Kaalifoorniyaan jira warri kaan Minnesotaa jiru Awurooppaadha nama tokko qabna. So koreen keenya bal'aadha. Garuu kanarra bal'isuu barbaanna. Maaliif dubartiin Oromoo mul'ata saba ishee gargaaruu barbaaddu nama 8 qofaa miti. An dubartii jajjaboo baay'ee wajjin hojjedhee argeera. Dubartii jajjaboo baay'een beeka. Lafa jirtaniiti as ba'aa saba keessan gargaaraan jedha baay'ee galatoom. Kanarratti dhiifama Dajanee waan tokkoon xiqqootti dabaluu barbaada. Waldootii dubartootaa akka waldaa dubartiitti isteeta adda addaatti kan dhaabbatanii jiran inuma jiru magaalaan beekuu keessas jiru iddoo biraattis isaaniin illee amma dandeenyu qunnamuu barbaanna akka gareettis yoo ta'e akka nu qunnaman maskida keessattis namni ijaaramee charchi keessattis ijaaramanii achumattis yoo waa gochuu barbaadan yookaan immoo bifa addaatiin gargaarsa kana keessatti nu waliin qooda fudhachuu danda'u taanaani akka isaan nu qunnamaniin kanumaan keessa eeruu dabaluu barbaade baay'ee fayyaa ta'a. Hedduu galatoomaa gara Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiitiin akka milkooftan waan gaarii qabatanii kaatan kuni akka milkiin xumuramu hawwii qabuun ibsaa anis asumaani. Egaa maqaa Siinqee idil addunyaatiin dubartoonni Oromoo hammi tokko walitti dhuftanii fedhii keessaniin kaka'umsa keessaniin egaa gara akkasin jettanitti maarchii 24 bara 2018 guyyaa sana akka addunyaatti fundraisingii yookiin maallaqaa namoota keenya qe'ee fi qabeenya isaanirraa buqqaaniif goona jettanii kaatanii egaa gama kanaanii warri interview kana yookiin gaaffii deebii kana dhaga'anii akka deebii sinii kennan sifaana hiriiran abdii qabna. Egaa sinis yaada keessan as baatanii yeroo gabaabduu qabdanii keessatti as baatanii waan ibsattaniif hedduu galatoomaa yeroo keessaniif hin jedha. Gara fuulduraattis egaa har'a jalqabbii isaa wajjin ilaalle waan isin hojjettan immoo sin duukaa buunee kan hordofnu ta'a. Waan yeroo keessanii fi hedduu galatoomaan jedha Aanne Ajjamaatii fi Obsee Luboo. Baay'ee galatoomaa. Baay'ee galatoomaa isinin jenna. Dajanee fayyaa ta'e galatoomaa Fu'aad hunda keessanuu nus baay'ee isin galateeffannaa egaa. Milkiidhaan akka isinitti deebinu abdii qabna. Hayyee nutis milkiidhaan akka walitti deebinu abdii qabna. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenya dhimma gargaarsa Oromoo qe'eef qabeenya isaanirraa buqqaan ilaalchisee dubartoonni Oromoo fedhii isaaniitiin walitti dhufuudhanii maqaa Siinqee idil addunyaa jechuun yaaliin isaan godhanii kan marii isaan wajjin godhaa turre kanumaan xumurama. Egaa qophii biraatiin amma walitti deebinutti gama teeknikaatiin Fu'aad Siraaj anis kan inni keessumsiisaa ture Dajanee Guutama. Egaa kan wajjin turanii Aanne Ajjamaatii fi Obsee Luboo maqaa isaaniitiin sirbaa isin waamti armeen jedhee nu hogoobanaa sirbooni nagaan siniin jenna yeroo biraa walitti deebina nagaan nu tura. Kabarno sakabdan